Itoophiyaatti guyyaa tokkotti koronaa vaayirasiin namoota 11 galaafate. Oolmaa dhaddachaa obbo Baqqala Garbaa. Qabeenya manca'ee qulqulleessinee jirra. Mana isaaniitis shugguxxii 2 arginee jirra. Jedhaniiti walitti makanii dhiyeessan jechuun gocha. Gaazexeessaan OMN Hacaaluu dubbise guyyoo waariyoo sagalee Hacaaluu citee hafe irratti maal jedha? Sodaachisaadhuma warri mootummaa maqaandhaa shaneen irra goota akkasuma fakkaata akka jedhanii shaneen na sodaachisa jedhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Balaan lolaa buraayyuutti dhaqqabe lubbuu 9 galaafatuu fi oduuwwan biroo dhageessu ammayyuu taanaadha. Buraayyuu irraa eegalla. Balaa lolaa sanbata waaree booda magaalaa Buraayyuu ganda gafarsaa naannoo fi gafarsaa gujii jedhamutti mudateen lubbuun namoota 9 darbe. Itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii magaalichaa obbo Abdallaa Tibbeessoo BBC akka himanitti qabeenyi hedduus manca'eera. Lolaan kun gaara Wacacaa jedhamu kan aanaa sabbata hawaas keessatti argamurraa gara kandoota kanneenitti yaa'utu himame. Kandooniin ala namoonni achi buuteen isaanii dhabame barbaadamaa jiraachuullee obbo Abdallaan BBCtti himaniiru. Balaa lolaa kanaatiin lubbuun nama 9 darbee jira. Isaan cinatti miidhaa kanaan manneen jireenyaa 35 guutumaan guututti barbadaa'anii jiru. Mana jireenyaa 150 ammoo walakkaadhaan miidhaan kan irra gahe. Beellada irraanillee miidhaan ga'ee jira. Miidhaan guddaan ga'ee jira. Kanaan dabalatatti dhaabbilee mootummaa daandiin guddichi magaalaa Finfinnee irraa gara Amboo geessu balaa kanaan miidhaan irra maatiin qonnaan bulaallee miidhaan ga'ee jira. Dabalataan immoo warshaa firaashii tokko warshaalee wantoota garaagaraa oomishan 8 irratti ga'ee jira. Haga ammatti koree dhaabbate kana akka qulqullaa'ee tilmaama waliigala naannoo qarshii miiliyoona 10 haga 12tti tilmaamamurra miidhaan ga'ee jira jedhameeti kan hanga adda ba'e. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo isinitti himaa. Itoophiyaatti sa'aatii 24 darban keessa namoonni 11 koronaa vaayirasiin lubbuu dhabu ministeerri fayyaa beeksise. Namni guyyaa tokkotti yoo du'u kun kan jalqabaati. Namoonni dabalataa 139 har'a kan qabaman yoo ta'u waliigala Itoophiyaatti vaayirasichi namoota 7,900 ol irratti argameera. Sudaan kanneen musliiman taane alkoolii akka dhugan akkasumas amantii islaamaa jijjiiruun yakka miti jechuun seera baaste. Seera duraaniin namni amantii jijjiire dhagaan tumamee akka ajjeefamu taasifama ture. Seerri bu'uura islaamaa qabu kun waggaa 30 booda jijjiirame. Guutummaa addunyaa irratti guyyaa tokko keessatti namoonni koronaa vaayirasiin qabaman inni guddaan galmaa'e dilbata kaleessaa qofaatti namoonni haaraa 200,000 fi 30,000 ol qabamuu dhaabbanni fayyaa addunyaa ibseera. Sababuma vaayirasii kanaan addunyaa irratti daa'imman miiliyoona 9.7 ta'an gara barnootaatti hanga xumuraatti deebi'uu dhiisuu danda'u jechuun dhaabbanni miti mootummaa Save the Children ibseera. Manchester Cityin adabbii waggaa 2 akka Champions League irratti hirmaanneef fudhatee darbee ture oliyyachuun ofirraa kaase. Galii madda biraarraa argate akka waan ispoonsaraan argatetti ibseera jechuun Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Awurooppaa himatee ture. Gara dhimma obbo Baqqala Garbaatti ceenaa ajjeechaa Hacaaluu hordofee waldura dhaabbannaa bakka awwaalcha Hacaaluu raawwachiisu walqabatee to'annoo jala kan oolan dura ta'an itti aanaa koongireesii federaalistii Oromoo obbo Baqqala Garbaa guyyaa irraa yeroo lammataaf mana murtiitti dhiyaataniiru. Qorattoonni abbaa alangaa sanbata darbe ibsa kennaniin obbo Baqqalaan gaafa reeffi gara Finfinnee akka dhufu taasifame sana uummanni akka mormu bilbilaan ergaa dabarsaniiru jechuun himataniiru. Gama kaaniin obbo Baqqalaa Jawar Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Xaa Komishinii poolisii Finfinnee irraa gara poolisii naannoo Meeksikoo argamutti geeffamuun isaanii ibsameera. Olmaarraa mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa dhaddacha lidataa oole irratti obbo Baqqalaa waan dubbatan abukaatoo isaanii obbo Tuulii Baayisaa gaafadheera. Isaan kan jedhanii gaafa qabaman sana jechuudha gaafa reeffa Hacaaluu geggeessuudhaaf ba'anii akkuma nama kamiyyuu reeffa geggeessuudhaaf reeffi isaan dursee akka bahee fi isaan immoo reeffa qaqqabuudhaaf hordofaa reeffi karaa Buraayyuu gama Maazagaajaa yoo deemu isaan immoo karaa gafarsa naannoo yookaan karaa Shawaa Meedaa jedhamu kana qaqqabuudhaaf yoo deeman reeffi kellaa irratti namni karaa cufee dabarre waan ta'eef reeffi naannoo
gaafa sanoonnoo iddoo buufata poolisii jedhamutti akka deebi'etti dhufee fi reefa wajjin akka gara akka magaalaa Finfinneetti deebi'an. Magaalaa Finfinneetti deebi'anii immoo aangawoota naannoo Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa wajjin dubbachaa waa'ee awwaalcha isaatii fi akkaataa geggeessaa isaa irratti waliin dubbanna jedhanii gara galma aadaa Oromoo akka waliin deemanii fi bakka sana nagaadhumaan dhufanii kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalaa Uumaa bakka sana dhufanii isaa wajjin mari'atanii nagaadhumaan akka akkaataa geggeessaa reeffaa akka mari'atanii fi achi obbo Taakkalaan ambulaansii reeffitti fe'amuu fi firiijii fiduudhaa gaafa deeman kanuma gidduutti raayyaan ittisa biyyaa dhufanii reeffa fudhanna jedhanii gaafa gaafatan reeffa fudhadhaa jedhanii jennaan reeffa haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa wajjin qofa fudhatanii erga deemanii booda deebi'anii dhufanii isaan manatti galuudhaa yookaan lakkisaasuma turaa jedhanii akkatti tursiisanii fi booddee to'atamuun sinirra jira jedhamee nutti himame jedhamee aangaan poolisii Oromiyaa tokko waan dubbateef tole jennee nagaadhumaan akka harka kennanii akka to'ataman fidoonni Jawar kanatti jiranis nagaadhumaan akka to'ataman namni tokkittiin akka walitti hin dubbanne akka walitti illee mufanne rasaasni tokko akka hin dhukaafamne nagaadhumaan achi deemne wanti nu raawwanne tokkoyyuu hin jiru yakki nu balleessine tokkos hin jiru yaadaanis gochaanis barreeffamaanis imeeliidhaanis haa ta'u meeseejiidhaan yookaan tekstiidhaan akkasumas bilbilaan gocha kana raawwadhaa gocha kana godhaa jennee wanti nu dubbanne tokkoyyuu hin jiru balleessaa tokkoyyuu hin qabnu ta'ee jedhanii siyaasa keessatti akka nu hin hirmaanneef dhimma kana shira kana nurratti kan xaxameedha malee nu balleessaa tokkoyyuu hin qabnu jedhanii mana murtiitiif jecha isaanii kennanii ibsan jechuudha. Poolisiin qorannoo akkamii irratti dhiyeesse? Poolisiin kan jedhu galmee sadan kanarratti iyyuu xalayaadhuma tokko kan inni qabatee dhiyaate. Kana maal jedhee dhiyaate namoota gara 25 ta'anirraati ragaa fuunee jira. Shakkamtoota gara 36 ta'anirraa immoo jecha isaanii fuunee jirra. Badii qabeenya manca'ee qulqulleessinee jirra. Mana isaaniitis shugguxxii 2 arginee jirra. Jedhaniiti walitti makanii dhiyeessan. Jechuun gocha kan walakkaan kan obbo Jawar kan fakkaatu jira, walakkaan immoo kan nama biraa kan fakkaatu jira, walakkaan immoo silumayyuu kan isaa wajjin waliin qabanne qabataniiti kan isaan dhiyaatanii obbo Baqqalaan kana hundamayyuu ani keessa harkaan qabuu jedhaniiti jecha kan kennan jechuudha. Galmee sadinaan jedhanii galmeen kun kan eenyuuti? Tokkoffaan kan obbo Baqqalee Garbaati, lammaffaan kan obbo Arafaat Abubakarii, sadaffaan immoo kan Addisuu Tolasaati. Manni murtii maal jedhe ree? Kana booda abukaatonni yaada akka irratti kenninu taasifamee abukaatonni kan jedhan akka seera yakkaatti namni tokko waan inni godhe mataatti abaluun kana godhe abaluun kana balleesse jedhamee dhiyaachuu qaba. Duuchaadhaan dhiyeessanii wanti isaan jedhan kun obbo Baqqalee wajjin kan wal qabatu yeroo ragaan irratti dhiyaatee hin jiru wanti isin jettanii fi ragaan isin dhiyeessitan gonkumaa waan kan argisiisu miti. Kanaafuu yeroon beellamaa kennamuun qabu jennee poolisiin guyyaa dabalataa guyyaa 14 gaafatee manni murtii galmee sadan irratti haala wal fakkaatuun galmee qorannee ajaja yookaan jalmurtii kennina jedhanii gaafa 9/11/2012 akka lakkoofsa Itoophiyaa waaree booda isaan 8 irratti beellamanii jiran jechuudha. Gama kaaniin immoo bakki isaan tursiifamaa turanii Soostanyaa yookiin immoo Komishinii Poolisii Finfinnee ture ergasii booda bakka biraatti akka jijjiiramee fi maatiin dhaqanii akka dhaban dubbatanii turanii dhimma kana dhaddacha irratti dubbatanii turanii. Iddoo akka jijjiiramee fi isaanis dubbatanii jiru, abukaatonni dubbannee jira. Maaliif akka jijjiirames wanti itti himamees akka hin jirre maatiin kan obbo Jawar har'a dhaqanii akka argan kan obbo Baqqalee immoo kaleessa dhaqanii akka wal hin argin. Kun dhaddacha irratti ka'ee ibsamee jennaan kana booda abbaan seeraa sirna pirootokoolii qorannaa eegeen walqunnamtiin maatii fi shakkamtoota akkasumas qunnamtiin abukaatoo fi shakkamtoota sirnaan akka gaggeeffamu nyaatiif dhugaatiin maatii isaanirraa dhiyaatu akka galuuf ajaja kennee jira jechuudha manni murtii. Tole guddaa galatoomaa Botuuli. Fayyaata. Isa xumuraarra geenyeerraa hanga ammaa kan beeknuun gaaffii fi deebiin xumuraa weellisaa Hacaaluu Hundeessaa 7 irraa ajjeefamuun dura miidiyaa irratti taasise OMN waliin guyyaa dheengaddaa qorattoonni abbaa alangaa federaalaa sagaleen Hacaaluu garee shinee jedhan irraa doorsisni itti taasifamaa ture akkasumas jijjiira kana
jijjiirama kana deeggaruu isaa ibse OMN kutee hambiseera jechuun himataniiru. Gaafii fi deebiin guutuullee miidiyaa irratti akka gadhiifamu himan. Galgala kanas miidiyaan biyyaalessaa sagalee citee fi akka gadhiisu beeksiseera. Dhimma kana irratti gaazexeessaan Hacaaluu dubbise akkasumas sagantaa sana dhiyeesse guyyoo waariyoo waan ta'e akka nutti himu gaafanneerra. Turtii waliin taasisne kunooti. Miidiyaa kamiyyuu keessatti intarviyuu tokko yeroo tolchite saatii sii qaban yookaan eertaayimii sii kennanii jira dabalataan waan haasoftu guutuu intarviyuu gubbaatti hin dabarsitu. Intarviyuun naaf Hacaaluu waliin goone yaa wanni keessa idiit godhamin jira garuu wanni intenshiinaal akka ammaan san dubbatan kana keessa baasanii tokkollee hin jirtu. Hacaaluun intarviyuu akkasa taasiftu barbaadee ture? Yaa isan na gaafate isan riikweest na tolchee. Erga intarviyuu tolchitee booda erga isa gaafattee booda gaafiif deebiin sun qilleensa irra akka oolle Hacaaluun si gaafateera yookiin immoo namoonni isatti dhiyaatan si gaafataniiru? Waan hunda eegi intarviyuun dabartes walaasaa turre yaad gargaras kennaaf ture illee na gaafachaa ture. Haa taatuuti ammoo wantoota muraas tokko osoo keessa baafte kanneen aan jedhe wanni tokko lama hin jirti. Sun keessa fakkeenyaaf amma halees gizeef kennanii sodaachisa qaamoleen maqaa warri mootummaa maqaan dhaa shaneenna sodaachisa jedhu keessa kutanii waan jedhan tokko dhagee ture. Hacaaluun waan shane jedhanii na biratti waan inni dhuga dubbachuuf hin qaabadhu. Qaamoleen gargara sodaachisu nallee dhuunfaan natti hima ture. Nayyuu akka dhuunfaatti dhufee na gorsa ture. Atis miidiyaa gubbaa piirgoota wanni hedduun sirra qabuu dandeetti. Miilaanis hin deemin jedhe yeroo baay'ee nayyuu na gorsa. Gizee iddoo wal agarraan gizee hedduu taaksuun falaa dhuunfaanis bir dhufa. Ufee gadhii jedhee yeroo baay'ee na gorsa ture. Kanaafuu wanni Hacaaluun gaafate keessa kunniin jirti. Wanni nu ammoo intarviiyuun sun sa'aatii tokkoof wayii godhamtee daqiiqaan ammoo eertaayimiin OMN naa eeyyam kan intarviiyuun sun itti dabartu kanaa eeyyaman daqiiqa 35 qofa. Ammaal tolchee intarviiyuu Hacaaluu waan sabii dhaga'uu barbaaduuf ilaalchi gaazexeessummaatiin waan impoortaant ta'e kan uummata Oromoo masta dhaga'uu qabaa jedhee yaade daqiiqaa 50 keessa baasee sun keessa ediitarii waan xixiqqoo tokko keessa hokkutee sirbidhum irratti nu amma affeerre jirra sunillee na affeerree gargar baane garuu eertaayimii hin qabne dhani sullee keessa jirraayyuu keessa baasanii turanii kanaafuu wanni ta'e akkana ammayyuu. Tarii qondaaltonni abbaa langee akka tumtiyyuu dubbatte bakka shanee jedhu akkasumas immoo bakka jijjiirama kana nan deeggara jedhu dhaabichi OMN kutee keessaa baasee jedhaniiru. Tarii wanni citee hafe jettee sun qabiyyeewwan akkasii kana qabaa? No, hamma jijjiiramichi deeggar jedhee keessa kutan jedhu akka jijjiiramichi waan tokko jijjiirama keessa waan deeggar akka inni qabu wanni nu dabarsin baay'ee jira. Fakkeenyaaf Oromoo ijjeesuu yookaan dhukaasuu caalaa wanni nam jibbisiisan jiru. Tokkummaa Oromoo irratti strongly dubbate. Kaan ammoo muummichi ministeera Oromoo miti yookaan ayyudureeni adda bilisummaa Oromoo maqaa akkanatti baasanii kun fudhatama hin qabu dogongoriin jira dogongor waliin dogongor akkuma jiru ta'ee garuu maqaa akkana wanni walti jechuun kun hin barbaachisu ka jedhu waan poolaa ta'ee hawaan mootummaa dubbata baay'ee dabartiin. Waa'ee maal ture naan jette dhiifama inni akka citu barbaadu jette sitti hime sun? Wanni inni akka citu barbaadne sun amna mootina sodaachisuun kana wal qabatee achi follow up yeeshiin gaafadhee waan sodaatti qabda jennaani lubbuu qufaatee yuddootu. Nam tokko hin sodaatu jedhee ture ishee summee xiqqoo adoo keessa baafte naan jedhee keessa baafne jira. Qaamolee mootummaa qaamolee opposiishinii waan uummati dhaga'u barbaade dhiyeessinaa namoota finni sun ammoo uummataan wal fiduu malee uummataan gargar fageessuumi. Kanaafuu jecha Hacaaluu adoo miidhaan dhaqqab jedhanii keessa baasan jedhan suni I don't know. Kun naafi nayyuu na ajaa'ib yoo miidiyaa gubbaa dhaga na dhukkuba beekta na dhukkuba. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromoo caqasaa jirtu dhimmoota kaan keessumaa haala guyyoo waariyoonii fi gaazexeessonni OMN keessa jiran immoo boor isiniif dhiyeessina. Egaa sagantaawwan biroo immoo gama websaayitii keenyarraa argachuu dandeessu. Boor walitti deebinaa sagantaarraa kan isin qopheessiteef Raafolii Dhugaasaadhaa kan isin dhiyeessee immoo ammayyuu taanaadha. Boor walitti deebinaa halkan gaarii.